naannoo Oromiyaa irra weerara banuun weerarri inni naannoo tana lameen irra banaa jiru kun weerara seer-qabeessaa miti. Weerara aangoo babal'ifachuuti. Weerara daangaa babal'ifachuuti. Weerara aangoo dheereffachuuti. Naannoo Oromiyaatis dabalate naannoo Oromiyaa akka Wallaggaa, naannoo Soomalee akka Affaarii fi uummata Soomalee dabalate weerarri karaa hundaan banamee jira jechuudha. Lola kana qabanne mootummaa Itoophiyaa kan Dr. Abiy Ahmediin durfamu. Wanti lolli kun godhamuuf, wanni lolli kun banamuuf, aangoo dheereffachuuf, saba Oromoo fi Amaara waliin wanni jiraniif akka mircaan kun filannoon as deemtuun harka mootummaa keessan baane gochuuf waan karoorfamee lafa taa'u jechuudha. Aangoo tanaa akka namni biraan fuune akka mootummaan amma bulchaa jirtu kun harkattu gochuuf looyar hunda biyya alaatti maallaqaan godhatanii jiran jechuudha. Himanna irra banameef akka falmi ta'ee sagalee ta'ee fi dabarsuuf looyar hunda maallaqa wayyaa maallaqa guddaa baasanii maallaqa uummata saamanii akka bitanii jechuu dhaga'amaa jira jechuudha. Shirri mootummaa waan kan hunda dalagaa jiruuf mootummaan kun yoo mircaan kun ka dhawatamu jedhame addunyaan ha dhawatamu jettee akka amma jiru kana yoo dhawatames yoo hooggantoota siyaasaa hidhaa baafamee dhawatames mootummaan Itoophiyaa kun aangoo takka gadhiisu fakkaatu. Hirra dhabama ta'a malee hirratti dhuma malee aangoo tan gadhiisuuf hin deemu jechuudha. Maal yoo jette namni tokko karaa koo dhufu beeku, ka garbummaa kee dhufu beeku, ka ergaa kee dhufu beeku waan biyyittii qabdu arguu qaba sila. Yeroo biyyittii tun kee jiraatte kee jiraachaa dhufte hargee jira jechuudha. Yoo nam waa beeku taate, yoo nam xiinxala siyaasaa qabu taate, yoo warri haatiree mootummaa ofiin jedhu kun nam waa beeku taate, nam siyaasa xiinxalu taate, akka biyyittiitti buluu jirtu adeemsa jiru akka duraan kee dhufan arguun nama jiraataa ture. Warri keen kun nam duraan ergamtuu namaa ergamtuutii BLF ta'aa ture hamma biyyi bulchu kun. Saba amma Oromoo fi Amaara waliin naqanii akka warri wal waraanu gochaa jiran kun akka Oromoon Amaaratti isa waraane jedha ufii nama waraananii ufii lol namirra bananii lol kana ufii hundi duubaa dhokataa jiran jechuudha. Wanni kun takkaallee waan heeraaf seer hin ta'in mootummaan kun bolola aangootiif jedhee sabaaf sablammoota ukkaamsee biyyi tana taanu bulchaa badhaadhinaan bulti jedhu sababa takkaan maleetti badii takkaan maleetti afaan ofiitiin ukkaamsaa jira jechuudha. Kana namni sila siyaasaa yaadu tokko, namni biyyaaf yaadu tokko kan beeku nama jiraata. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa duraanuu namni waraana keessa baay'ee callaan bulchaa jiru. Mangistuu
waraana. Hayilasillaaseenis waraana. Mangistuu waraana. Mellees waraana. Abiyyi Ahmad waraana. Maaliif biyyi tuni waraanaan bulti? Namni waraan kee ture ha siyaasa beekus ni jira. Ha siyaasa irra quba hin qabnes ni jira. Ha siyaasa quba hin qabu. Ha biittaan badee balleessaa cabsee bulchaa akka waraanaa yaadutti ni jira jechuudha. Namni kun seera waraanaa barate malee seera bulchiinsaa hin baranne. Namni seera waraanaa barates waraanni nama gatan jedhu. Waraanni uummata fixan jedhu. Waraanni uummata walitti hidhan jedhu. Waraanni siyaasa irra nama ukkaamsan jedhu. Kun hundi akka gara jabummaa haa Abiyyi Ahmad fudhataa jiru. Haa mootummaan isaa fudhataa jiru jechuudha. Wanni kun hundi waan namni irra dhaabbachuu. Waan heeraaf seera hin ta'in haa mootummaan itti deemaa jiru kana irra dhaabsisuu namirraa eegamaa ture. Mootummaan kun yoo mootummaa abbaa irree ta'e humnaan biitan ukkaamsee ni bulcha jedhu ni tasgabbeessaa hin laalle ukkaamsee bulchaa qofa yaada qaba. Biitii tokko ukkaamsitee bulchuun dur tasgabbaa'utti irra eega. Ukkaamsitee bulchuun nama hin dhibu biitan tasgabbeessitee wal dhageessitee akka isiin diinagdee argattu akka isiin furmaata argattu malaaf marii keessa gootee uummata biyyitan kee qubatu wal taasiftee heeraaf seeraan dalaguun namarraa eegama jechuudha. Heeraaf seeraan dalagaa hin jiru mootummaan keenya. Mootummaa dhiibbaa mirga namummaa geggeessaa jira. Mootummaan dhiibbaa mirga namummaa geggeessaa jiru kun sabaaf sablammoota iraarsaa jira. Hooggantoota Oromoota siyaasaa hidhaan naqaa jira. Paartii Abaawootiif Kafaa'oo hunda ukkaamsee jira jechuudha. Taamaara ammoo achi deemee habbeena hanqee oofadhu. Achi deemee uummataan na filadha jedhee takka takkaan dhabamsiisaa jira yaa Oromoo. Leengadda namni ni du'e hooggantooti Amaaraa. Har'as kalees ni duuti maali? Sabaaf saba walitti jiruuf Oromiyaa keettee mina filadha jedhee kan geggeessu jedhee Abaawoo sharee dha'e. Jedhee ofiif jala irjee qaamni beekanneen dhawamte. Qaamni beekamneen Abaawoo shaneeti. Jedhanii uummata akka inni wal waraanu dirqi gochaa jiran jechuudha. Mootummaan gocha gara jabummaa kanatti deemu kana irra dhaabbachuu qaba. Gocha gara jabummaa kanatti deemu kana irra of eeguu qaba. Yoo kan hin ta'in uummata Oromootiif Amaarri wal seene kan wal lole jechuun biititun diigamti jechuudha. Nama wa beekuuf, nam siyaasa beekuuf, nam biitan bulcha jedhee yaaduuf biititun diigamu. Mootummaan kun biitan bare irraa haa barbaade malee biitan kan wal dhageette namni mirguu fi falmate heeraaf seeraan bultu hin barbaadu jechuudha. Gaaftii beelleef biyyi bulchaa jirtu sunu akkuma namni laftan hadhaa jiru, namni nama ajjeesaa jiru, kan nama gudeedaa jiru, kan ulfa wareegaa jiru, akka qaama haadiree mootummaa tammaan ta'an aangoo qabatte tana taate namu xiinxalee beekuutti namirra jiraata. Haadiree nam biyya bulchitu tun haadiree duraan ergamaa turte, haadiree duraan nam jala yaawaa turte, habiitaan shororkeessaa turte. Shororkaan isin gaafas biitan shororkeessiti hanga amma guyyaa tokko uffatti dhaabbatte hin beektu jechuudha. Hamma tanuumirraa saba Oromootiif saba Amaaraa walitti hidhanii, Affaariif Oromoo walitti hidhanii, Tigraayiif Soomalee walitti hidhanii, Tigraayiif Amaara walitti hidhanii akka biititun karaa takkaallee nagaa hin argan, akka biititun karaa tokkollee furmaata hin argan. Akka deemsiisiiduu akka biyyattiin tun baajeta hin qabne haala amma biyyattiin kee jirtutti
mootummaan keenya bettele sila waan siyaasaa waan biitas qabbeessan haasa'u mootummaan Abiyyi Ahmad wanni inni haasawaa jiru waa'ee misoomaati. Namni tokko yoo biyyatti sana akka qabaatte waan misooma dubbata. Biyyatti nagaan qabdu mirgi namaa dhiibbamaa jira. Namni gudeedamaa jira. Shamarran gudeedamaa jirti. Daa'imni xiqqaan ajjeefamaa jiru. Ulfii wareegamaa jirti namni jechaa jira. Mootummaa wanni kun hundi ol jechaa jira. Viidiyoo deengatti akkasii nam fixanii nam gubbaa ijanitti dhaadatanii fixan san mootummaan Abiyyi Ahmad falmaa jira jechuudha. Innis waan hin jirre nur kaawwanii bakka biraatti fuudhanii wal bira fidanii idiiteer godhanii maali jedhee olola dharaa oofaa jira jechuudha. Ololli inni oofuun mootummaa kan kabaas hin fakkaatu. Kabala irra mootummaa kaa'u malee ha mootummaa kanaaf furmaata ta'e mootummaa hambala irraa hambisee heeraaf seera tumsiisuun fakkaatu jechuudha. Mootummaan kun yoo aangoon tun harkisaatii baate dhabaa mataa malee aangoo sana gadhiisuu hin danda'u. Mootummaan Abiyyi Ahmad hir'umatti du'e aangoon tun harka fuudhamte malee osoo lubbuun isa kee jirtu aangoo sana akka inni gadhiisuu hin barbaanne mul'ata. Namni tokko yoo biyyaaf iyyaan yoo ana beeka, ana qaroo, ana jabaa, bitan ana ceesisuu danda'a. Bitan jaalattanii mootummaan nama hin jiru jedhu. Bitti tun tasgabbii qabdi. Bitti tun furmaata argataa jirti. Mirgi namummaa eegamaa jira. Waan tokko irra dhimmi qabu jechuudha. Nama duraan miskiina hammaan tana quufee namni gari quufu hin beeku waa gari quufa ni danda'a jechuudha. Miskiinummaa danda'a malee kun gurbaan quufu hin danda'u. Quufinni hin dandeenyetti biyyatti walitti diree wal walaansisaa jira. Biyyatti lolaa jira. Biyyatti hadhaa jira. Tan irratti sabaaf sablammootii yaada wal jijjiiratanii nuuf Amaara walitti jiru. Amaaraaf Oromoon abbaaf obboleessa. Soddaa abbaaf ilma fuudhee qaba akka cufa jira jechuudha. Akka cufa wal ka'ee jira jechuudha. Waan kan ta'e waliin nuti dannu wal loluu biitanaaf diigamsa. Namni osoo harkuu biitan hin diigu. Siyaasaaf jette, dheebuwwan gootiif jette, bololan gootiif jette akka biyyattiin diigamte gochuun waan nama irra hin eegamne jechuudha. Maqaa abaaboo shaneetiin. Abaaboon shaneetu waggaa 27 qabsaawaa jirti. Waggaa 27 akkasiin qabsaawaa jirti. Namni kun Mellisiyuu waggaa 27 aangoota dhuunfate saba kana kaasuu hin dandeenye. Yookaan hadhee barbadeessuu hin dandeenye. Mootummaan Abiyyi Ahmad warra kana hadhee barbadeessu jedhee waan hin taane dhorkoo fillaaqaa jira jechuudha. Namni tokko waan taajala deeme waan hin taane ofirra dhiisuu nama irra ture. Karaas nam baasu jala deemanii karaa nam hin baamne ofirra dhaabuun nama irra eegama ture. Karaan kun ni baasa, karaan kun nu baasuutti nama irra eegama ture. Adeemsi mootummaan itti deemu abaaboo balleessuu jechuun saba Oromoo irratti oolu jechuudha. Sabni Oromoo badii qabaatee irratti oolani. Sabni Oromoo yakka qaba. Sabni kun nama abbaa lafaa ta'e abbaa lafaati. Abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa kan irratti oolu maaliif barbaachise? Abbaa biyyaatiin loluu maaliif barbaachise? Badii takkaan malee osoo waa takka abbaan biyyaa hin ta'in abbaa biyyaarraa loluu banuun waan hin barbaachifne jechuudha. Kan namni irra of eeguu qaba. Kan namni dur dhaabbachuu qaba. Kan irraa namni qabsaa'uu qaba. Kan irraa namni yaadu wal jijjiirachuu qaba.
wanni nuuf deema kun wanni saba Oromootiif sablammootaaf biitta mudataa jiru naannoo biraattis mudachuuf deemti. Adeemsi mootummaan itti deemuu jiru, ilaalchi mootummaan itti deemuu jiruufu nam takkallee hanqachuuf hin deettu jechuudha. Kan hunda sabni Oromootiif sablammootii biittan ka'ee jirtu ilaalanii dhaabsisuutti namirra eegama ture jechuudha. Lolli kun nam takkallee ta'uu hin qabu. Nam tokkollee furmaata hin fidu. Namni waan furmaata hin finne jalaa fuqota. Karaa nama baasu guldeemuutti namirra eegama jechuudha. Karaa nama hin baafne faayidaa nuuf hin qabu waan taateef. Uummati Oromoo sabaaf sablammootii biittan ka'ee jirtu ilaalchi nuti deemnu kun ilaalcha sirriitii miti. Ilaalchi nuti deemnu kun ilaalchi biyyatti diigu. Ilaalchi biyyatti diigu kanirra af dub deebinu saniin jechuu barbaada. Amaaraaf Oromoon jennu wal dhageenne yaada wal jijjiiranne biitan waliin qabna. Heeraaf seera jiru wajjin qabna. Ka waliin tuffan wal kabajaan biitana maraaf mariin atas gabbeessi. Yoo san taate malee adeemsi biyyatti itti deemtu, adeemsi mootummaan bilchiginaa hojjechaa jiru, adeemsi fokkata biyyattii tana diigee yookaan jissuu ta'u. Biyyattiin yoo jittee nu dura, yoo baddee nu dura, yoo jabaatte nuuf jabaatti jechuudha. Kan hunda nami beekuutti namirra eegama ture. Paartii Abaawootiif Kafaa'oo hidhaa irra mana hidhaa guuranii mircaa irra guuranii ofii mirca dhawan jechuun qoosaa karaa maleeti. Tan hunda irra dhaabbachuun nurra eegama. Tan hunda dur dhaabbachuun nurra eegama. Adeemsi biyyattii tana diigu dhaabbachuu qaba. Adeemsi heeraaf seera biyyattii tana keessatti godhamu qaba. Kaan isaanii jechuu barbaadu kana yaada wal jijjiiranne wal mari'anne osoo balaan tokko hin buune haqabsoomne osoo balaan tokko hin buune biyyattii kufaatiif afaan qarree rigeette tana hadhaqqabnu. Yoo wal mari'anne yaada tokkoon qalbii tokkoon biyyattii tan dhaqqabna malee biyyattiin tun jiruuf teetti kan irra yaada wal jijjiirannee haqabsoomnu san jechuu barbaada. Namni sabiskiraayibii sheerii laayikii ta'e nu gargaara san jechuu barbaada. Obbo irratti ooluun Oromoo Oromoo irratti oolchisu, Oromoon Oromoo cabsu tana nurraa haa dhaabbatu. Waraanni naannoo Oromiyaa Oromoo irratti ooluun haa dhaabbattu. Waraanni Amaaraa Oromoo irratti ooluun haa dhaabbattu. Jaliyaatee mootummaa galtuu fi hartuun biyya weeraraa jirtu nurraa haa dhaabbattu sun jechuu barbaada. Kan irratti uummati heeraaf seera waliin qabaa. Sagalee wal jijjiiratee osoo balaan tokko hin uumamu osoo walitti hin buune yaada wal jijjiiratee biitana akkas gaggeessu. Biitana harka micciiree akara furmaata barbaadu sun jechuu barbaada. Hayyuun biitiitu qabdu. Miidiyaaleen biitiitu qabdu. Jaarsa jaartiin biitiitu qabdu. Abbootiin amantaa haa biitiitu qabdu. Hundi yaada wal jijjiiratanii mootummaa abbaa irree kana haa ofirra qaarimnu sun jechuu barbaada. Sirna balaaleffataa kana haa ofirra haamnu sun jechuu barbaada. Ani irratti hundaa'aa yaada wal jijjiiradhaa. Qeerroof qarreen nama wal dammaffadhaa. Namoo kabbaa obboleeyyaniitti wal dammaffannee qabsooteen haara yattaafin